Kam jirtu hordoftoota toora kanaa kutaa kana keessatti waa'ee exit examii ilaalchisee gosa barumsaa kan qormaata irratti dhufu waliin ilaallaa jechuudha. So kan nuti har'a ilaaluuf deemnu fundamentals of database kan wal qabatedha. Fundamental of database barattoonni ITs, computer sciences, information sciences wanna fudhatanii fi qormaata exit examii irra ni jira. So sanarraa ka'uudhaan kutaa lamatti qoodee kan fundamental of database wal qabate gaaffilee 40 viidiyoo kanaan ilaalla. Gaaffii 40 biraa immoo advanced database dhaan kan wal qabatan waliin ilaalla jechuudha. So madhumaatti viidiyoo kana nu waliin hordofaa jenna. Warri toora kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun gosoota barnoota kanneen akka Python fi wantoota adda addaa kanaan dura barsiisaa turre akka daawwattan isin affeera. So kallattumaa gara database itti deemna jechuudha gara qormaataatti. So asumarraa akka argitan gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Which of the following is not the characteristics of a relational database model? So database model gosoota hedduu akka qabnu ni beekna. Fakkeenyaaf relational database jira, hierarchical database jira, object relational jira, object database jira, graphical database jira. So amma gaaffiin kun maal nu gaafate? Amaloota relational database model kan hin taane isa kamii jedha. So akkuma beeknu relational database daataan bifa teebiliidhaan story ta'a. Kolomoniin attribute ibsa, round immoo recordii keenya ibsa. Teebilii biraa yoo qabaanne immoo hariiroo isaanii relationiidhaan walitti hidha jechuudha. Kanaafiti maqaa kana yoo argate relational database model kan jedhamu. So kanarraa wanti adda ta'e amala isaa miti jechuudha. Mee amma filannoo haa ilaallu. Okay, teebilii akkuma dubbanne daataan bifa teebiliidhaan store ta'a kun dhugaadha. Tree like structure daataan bifa treedhaan hin taa'u. Relationiin jira, recordiin ni jira. Saniifuu relational database property isaa kan hin taane baa irra isa jirudha jechuudha. Tree like structure. Tree like structure kan fayyadamu hierarchical database model yookaan immoo graph database modelidha. Kanaafuu amalli kuni kan relational database model miti jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa baa kan jedhu ta'a. So in the tanu, which of the following relational algebra operations do not require the participating table to be union compatible? So come to union compatible dirqama miti yeroo teebilii lama walitti quunnamsiisnu operation adda addaadhaani dirqama compatibility kan hin checking godhe walitti dabaluudhaaf jira teebilii adda addaa lama kamtu hin dirqisiisu. Union yeroo jennu dirqama hin qabu. Intersection yeroo jennu dirqama hin qabu. Difference yeroo jennu dirqama hin qabu. Garuu join yeroo fayyadamnu dirqama hin qabu completely. So of course union yoo jechuudhaaf teebilii lama walitti dabaluu fi baay'inni attribute yookaan gosi attribute isaan qabanii tokko ta'uu qabu walitti dabaluudhaaf. Intersectioning akkasuma, differencing akkasuma. Garuu joiniin adda adda ta'es rakkoo hin qabu jechuudha. Just multiplication waan hojjennuu fi kanaafuu deebiin isaa join operation. Gaaffii sadaffaa. The operation which is not considered a basic operation of relational algebra is basic operation kan hin taane isa kamii amma union faa difference faa amma basic operation jedha. Kanaafuu ammas keessatti join, selection, union, cross product jedha. As keessaati joiniin basic operation miti advanced operation wanna ta'ee fi deebiin isaa A kan jedhu ta'a. Gaaffii biraa. If two relations R and S are joined, okay, then the non-matching tuples of both R and S are ignored. Okay. Mismatch yoo jiraate yoomidha kan daataan ignore ta'u yeroo daataa lama teebilii lama walitti relationii lama walitti quunnamsiisnu operationii kamiyyuu apply goone kan intersectionii qofa extract nu godhu isa kamidha jechuudha gaaffiin kun indirectly. Maybe pause gootanii isin deebii kana dursitanii deebisuu dandeessu. Kanaafuu leftii moo raayitii moo fuulii moo inner joinidha kan jedhu. So yoo waa'ee kana waa'ee joinii dubbistan inner join jechuun intersectionii qofa extract nu godha. Kanaafuu mismatchiin isa ta'e ignore godha jechuudha. So gaaffii kanaaf deebiin isaa inner join kan jedhu ta'a. Okay. In an ER diagram, attributes are represented by what? Kanaafuu yoo database irratti jalqaba yeroo dizaayinii hojjennu jalqaba koodii yookaan teebilii kireetiituun godhin ER diagraamiidha kan hojjennu. ER diagraamii yeroo hojjennu maal nutti hima?
entity kam qabna, attribute kam qabna, weak attribute isa kami, relationship in between attribute gidduu jiru maalidha, between entity gidduu jiru maalidha kan jedhu bifa salphaan nu agarsiisa. Saniifuu yeroo diyaagiraamii sana kaafnu mallattoolee adda addaa fayyadamna. Fakkeenyaaf entity yeroo draw goonu rectangilii keessatti goona. Relationship diamond keessa goona. Attribute immoo ellipsii keessa goona jechuudha. Attributein illee gosa adda addaa qabu. Weakii fi strong jira. Weakii yeroo ta'u daashii ellipsii fayyadamna. Strong yeroo ta'u immoo normal ellipsii fayyadamna jechuudha. So sana yaadachuu qabdu jechuudha. Guddubistan at least konseptooti kuni gaaffiin tokko unuma dhufa waa'ee kanaatti wanti dha waa'ee maaliif barbaachisaadha waan natti. So gara gaaffiitti yeroo deebinu in an ER diagram attributein maaliin bakka bu'amaa jedha. So ellipse kan jedhu ta'a jechuudha akka nama deebisetti ellipse. Rectanglein entity dha. Gaaffii jaaffaa. The keyword to eliminate duplicate rows. Duplicate rows from the query result is what? Duplicate yeroo data fetchii goonu data table keenyarraa duplicatein akka hin dhufne fakkeenyaaf wanti wal fakkaatan akka hin dhufne maaliin goonaa kan jedhudha. Distinct dha no duplicate dha unique kan jedhudha. So asirratti garaagarummaa isaanii beekuu qabna. So kanaafuu deebii kan ta'u distinct isa jedhudha. Distinct rows. Yeroo data ol fuunu jechuudha table irraa yeroo fuunu. Uniqueinis wannuma kan hojjeta garuu inni yeroo dataan seenu unique ta'e akka inni galu kan nu as gaddachiisudha jechuudha. Kan nu dirqisiisudha jechuudha. Uniquein constraint dha jechuudha. Inni yeroo fetchii goonu tun taane data yeroo seensifnu kan duraan gale ilaalee duplicatein akka hin galle godha jechuudha. Gaaffii torbaffaa. In SQL, testing whether a subquery is empty is done using what? So subquery yookaan query nuti goone yeroo baay'ee nested query fayyadamna. Teebilii adda addaa irraa yeroo daataa fidnu select statementii baay'ee wal keessuuqnee wanna barreessinuu fi subquery inni keessa jiru daataa argachuusaaf hin arganne isaa keywordii kamiin cheekii goonaadha. So salphaan exists kan jedhudha jechuudha keessaa exists. Where name exists query biraa bannee achi keessatti immoo isa barreessina jechuudha. Exists kan jedhu deebii ta'a. Dash operator is used to compare a value to a list of literal values that have been specified. Comparison dha. Garuu compare kan goonu listii wajjin kan compare nu godhu maalidha. Fakkeenyaaf namoota maqaan isaanii qubee gaadhaan ka'u naa baasiin. So listii wajjin compare godhaman hunda isaanii. Exact match mini literally compare gochuuf deemu. Yookaan immoo namoota maqaan isaanii saadhaan dhumu naa baasii yoon jedhee bifa kanaani we need to use like statement fayyadamna jechuudha. Kanaafuu like dha jechuudha deebiin kana. To delete a particular column in a relation, what command do you use? Delete gochuudhaaf. Delete column balleessuudhaaf maal fayyadamna? So commandota baay'ee jiru data definition language keessa kanneen akka create, insert, delete, update, drop ምናምን kan jedhamu. Kana keessaati column balleessuuf kan nuti itti fayyadamnu isa kamidha. So kanaaf kan nu fayyadamu alter command dha jechuudha. Updatein value row jijjiiruudhaa fi dropping table remove gochuudhaan kanas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Of course alter if drop wal duukaa fayyadamna garuu command inni guddaan isa kana jechuudha. Field is otherwise called as dash of the record. Data type value variable inni jennu field jechuudha. Relational database model irratti. A table can have only one what? Table in tokko keessa dirqama primary key tokko qabaanna jechuudha. Kan maaliif inni hunda recordii keenya uniquely identify wanna nu godhuuf. A field can be called as an attribute in relation context. Kun theoretical concept wanna ta'eefi calluma jedhin darbaa jira. In the relational models, cardinality is termed as cardinality jechuun amma maybe akka yaadattanii fi cardinality yegguu jennu attributein tokko data baay'ee duplicate ta'e qaba yoo ta'e cardinality'n isaa leesiidha inni. Attributein tokko immoo duplicatein isaa xiqqaa yoo ta'e number of duplicate value is low. Gusa namoo maal jenna? Cardinality is high jenna jechuudha. So relation dha jechuudha kan nutti himsu.
So kun maal jechuudha hidhata number of tuples, number of attributes, number of tables, number of constraints. As keessa attribute dha kan focus irratti goonudha. Number of attributes. Dash is used for creating, destroying table, index and other forms of structures. ስለዚህ asirratti gosa language data DBMS keessatti kan nuti waa table create gochuu fi manipulate gochuu itti fayyadamnu data manipulation language jedhama. Data definition language jedhama. Define ለማድረግ ማለት ነው. So DDL. The view of total database content is kanaafuma database irratti architectural view yookaan gosa sadii jira. Conceptual view, internal view na external view jira. San keessa total database yegguu laallu isa kamiidha jedha. Kanaafuu conceptual view isa jedhu ta'a. Dash refers to the way data is organized in and accessible from the database. As keessa egaa dhimmi daataan akkamitti story ta'ee akkamitti immoo access ta'a kan jedhu kan nu to'atu data modelidha. Digra kan jiru. Architecture of the database can be viewed as 2 levels, 4 levels, 3 levels, and 1 levels. Akkuma jalqaba dubbadhe architecture of database ilaallu bifa sadiini internal, external, conceptual. Kanaafuu waliigala meeqa ta'ani? Sadiidha jechuudha. In the relational model, relations are termed as your relation eeguu jennu relational data model keessatti table jechuudha directly. So it's all we are talking about tables. Okay, gaafii bira. When the values in one or more attributes being used as a foreign key must exist in another set, what do we call it? Kun maal jechuudha bifa gabaabaan gaafiin kuni table lama qabdu. Table jalqabaa irratti data galchuudhaaf dirqama valuun suni table 2 keessa jiraachuu qabannee yoo enforce goona ta'e we are doing some sort of referential integrity constraint jechuudha. Fakkeenyaaf barataan dura galmaa'uu qaba. Erga galmaa'eeti koorsii sanaaf gireediin gala. Kanaafuu barataan itun galmaa'ee yoo gireedii galchinaaf irratti nuti dogoggora hojjennee jechuudha yeroo daatabeesii keenya design goona. Referential integrity hin hojjennee jechuudha. Referential integrity yoo hojjennee irra ta'e maal ta'a? Jalqaba achi jiraachuu galmaa'uu isaa cheekii nu godha jechuudha. Jalqaba achi keessa jiraachuu isaa yoo galmaa'ee irra ta'e gireediin galaaf jechuudha. So caan deebiidha. Diddam. In the architecture of a database system, external level is dash. Architecture of a database system, external level is conceptual level. So let's just do panir. Functional dependency is a relationship between or among the attributes. Yes. Functional dependency yo yaadattani yo database normalization yeroo hojjetamu normal form afurtu jiru. Keessattuu sirni normal form irratti attribute gidduutti functional dependency jiraachuun qabuudha. So sana kan nuti enforce goonu sirni normal form apply yeroo goonudha. Kanaafuu yeroo waa'ee functional dependency haasofnu waa'ee attribute haasaa jirra jechuudha. The database environment has all of the following components except database environment component baay'eetu jiru ni yaadattu. Hardware component, software component, data procedure, data access language, database administrator, unaamin kan jedhamanidha. So isaan keessa adda kan ta'e asitti users kan jedhudha. Deebiinsaa users ila jechuudha. Okay, the operation of eliminating columns in a table is done by what operation? So operation restricted amo projected amo union amo divide. Of course union your file jedhamu hin daballa malee nam balleessinu miti. So project operation. The way a particular application views the data from the database that the application uses is called sub-schema jedhama. Application in bira akkaataan itti data keessan ilaalu sub-schema dha jechuudha. Schemaan yoo daaticha hunda isaati. Akkaataa application in tokko partii isaa fayyamne qofanne inni ilaalu sub-schema dha jechuudha. Sub-schema. 25ffaa dash keyword is used to find the number of values in a column. Kana jechuun fakkeenyaaf table keenyarra employee meeqa jira? Inni yoo barbaachuu barbaanne keyword kan fayyadamu. Kanaaf count fayyadamna jechuudha. Count all, select count all from employee jennee barreessinee bira ga'uu dandeenya jechuudha. The collection of information stored in a database at a particular moment is called what? Schema, instance of the database, data domain, independent. So
Kun maalitti hidhata? Yeroo ta'etti daataa statein daataa keenyaa tokko maal jedhamaadha. Kanaafuu database instance of the database. Instansii baay'ee create gochuu dandeenya. Maaliif yoo failuriin dhufe achirraatii recover goonii fudhanna jechuudha. Roll back goona achirraa. 27ffaa data independence means what? So why data independence equals of no? Why maaliti? Application data create godhee fi daataan bakka adda addaa taa'u jechuudha. Daataan independence dha. Kanaafuu inni create godhee fi application adda addaa jechuudha. So conceptii kanatti isa dhiyaatu filachuu qabna jechuudha. Data is defined separately and not includes the program. No, application data create gochuu danda'a. Kanan ta'u. Programs are not dependent on the physical attributes of data. Okay, makes sense. Programs are not dependent on the logical attributes of data. Kunis dhugaadha. Kanaafuu deebiin maal jettan? Baafi caadha. Dash is used to define overall design of the database. Because design hundi isaa kan nuti define goonu data definition language dha. Key to represent relationship between table is called relationship table lama gidduutti uumuuf yoo jenne key isa kan fayyadamu. Primary key dha. Primary key table ima tokkodha. Kanaafuu foreign key ka jedhu ta'a. Database management systems helps us to achieve what? Data independence, centralized control of the data. Ifada. Both A and B. Dash command can be used to modify a column in the table. So, column modify gochuu barbaanne maal fayyadamu? Column san. Column itti wanni wal qabate delete gochuu, modify gochuu, add gochuudhaa fi alter command fayyadamna yeroo mara. To change column value, immoo value dha. Column attribute miti. Column value jijjiiruu barbaanne immoo maal fayyadamna? Update dha jechuudha. Value from update command. To pass on granted privilege to other users, the dash clause is used. So grant option is used. Permission you can do user database can access go. You need to give a grant permission to that specific user. Dash represents the number of entities to which another entity can be associated. Cardinality. The database schema is written in what language? This is written using data definition language. Dash data type can store unstructured data. So unstructured you can image binary data yote before coming store go to the table kenya row demo, carry demo, numeric demo, varchar. Can have unstructured data can store go no row data type. What is a data integrity? Data integrity maali jedha. So data integrity data tokko good story ta'u accuracy ta'uusaa fi consistency ta'uusaa kan nu mirkaneessudha. Kanaafuu jecha kana qabdu barbaannaa jechuudha. Redundancy miti. Accuracy fi consistency isa kanaadha jechuudha. Biirra kan jiru. Why security miti? As per equivalence rules for query transformation, selection operation distributes over what? Over union, over intersection, over set different. Kanafu hundu debila. In SQL word, the word natural can be used with what kind of join? Yo kodi ya gubarista ni ada tu. Join is a kamduka fayyadamu dandeenya. Natural kan jiru. Keyword natural kan. So kun yeronda inner join you fayyadamu. An entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is called weak entity. Because they are weak to form a primary key. So, concept kanani related gaaffilee anamma kaase kana warree wal fakkaatan topicoota kana revise gochuudhaan irra deebitanii yoo dubbistanii akkuma beektan database irraan kan wal qabate fundamental if advanced irraa walumaa galatti gaaffii 12tu ba'a dhibba keessaa. So, concept kana sirriitti beekuu qabdu an core point in tuttuqe maaliif gaaffiin kuni naannee to detail itun taane barataan tokko konseptii hammam qabateera kan jedhu gamaggamuuf wanna qophaa'uu fi exit examine basic yoo rataa warreen akkasii itti dabaltanis immoo internet irraa ofii keessaniin practice gochuu qabdu. Video kana ijoollee Oromoo kaaniifis share godha. Maaliif wanni guddaan information walii share gochuudha wanna ta'eefi. So kutaa itti aanu irratti immoo advanced database keessaa gaaffii 40 kabira kan waliin ilaallu ta'a.
So itti fufaatii isa daawwadhaa jenna. Warreen haaraa ta'an tan chaanalii kana subscribe godha walitti fufinsaan koorsoota hundumaa kan qormaata exit exam irratti dhufan waan isiniif dhiyeessinuuf jechuudha. Nagaan tura.